Barsiisuun ijoollummaan dagatamnaan baay'een boodan qabamu ganama gadhiifamnaan maatii miti hawaasa miidha duraan deegamnaan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Leenjiiteen taafuudhaaf heerumaa waa'ee akkamitti qananii jiruu manaatti geennaa waliin barataa jedhu leenjii san itti fufna. Barumsi keenya qardaa kun isa ka afraffaati. Ka tokkoffaa keessatti fuuni rabbi biratti kabajaa gungeettu qabaa dubbanne. Ka lammataa keessatti murtiin fuudhaa hoo maalii dubbanne. Ka sadaffaa keessatti maaliif ilmi namaa fuudhaa dubbanne. Ka afraffaa kana keessatti fuudha saniif akkamitti dargaggeessaaf shamarran keenya akkamitti qopheessinaa baranna. Fuudha saniif jecha akkamitti ilmaan keenya qopheessinaa barumsa addaa kana keessatti horphee jedhee waliin baranna. Qopheessinaan kun maal? Namni tokko waan jabduu takka hojjetuuf qophaa'uu fi isa barbaachisa. Leenjii isa barbaachisa. Osoo leenjiin gahin lubbuun qophaa'uu fi isa barbaachisa. Imala takka yoo biyya deema jettee in qophoofta. Waa bitattee qophooffattee baasaboora qolaallattee akka yeroo irra dhumateef kaallaaltee waan si barbaachisu viizaa yoo jiraate fudhattee tikita murattee waa hagam walitti if qopheessita bar guyyaa deemsaa san osoo hin ta'in san dura yeroo dheertuu qophoofta. Qopheen baanan san wanni tokko yoo qophoofte sii toltii, sii laaftii, gufuu isii keessa jirtus irraa goruu dandeetta. Yoo gufuun si mudattes obsuu fi dandeetta. Yoo qophii malee ammoo ardhuma abboo kootu hin deemtaa galgalana biyya deemna kooyyoo sin jedhan si jabaatti. Bakka irraa qabattu hin beektu waan tokkollee wanni hunduu si harkaa walit jirti. Qophiin tun lubbuu ilma namaa qopheessu. Maaltu na eeggataa maaliif deemu jira? Wanni hunduu leenjii qabdin beeytani. Hojii takka yeroo seentu torbaan duraa san si leenjisan, si qopheessan jechuu hojii san ati hojjechuu danda'uuf si qopheessan. Waan barbaachisu seera bakka sanii si garsiisanii rakkoo jirtu si himanii waan haga ati qabatuu qabdu si himanii hojiif si qopheessan jechuu. Qophaa'u waan tokkoof namni rakkoon mudatte osoo qophaa'uun fuudhatti seenna, heerumatti seenna. Heger hiikan maal taatire rakkoo taati. Fakkeenyaaf boqonnaa deemna haa jennuume. Boqonnaa deemna jette waggaa tokko eega hojii hojjetteen booda ji'a tokko takka torbaan afur hayyama qabda. Torbaan afuran kana ilmaan kan keetti himtee warra keetti himtee biyya isaan deemuu jaalatan bashannana baay'ee qabdu biyya bareedduu wayii biyya san deemnan jettanii ji'a hagam dura saganteeffattanii tikayita murattanii waa hagam qopheeffattanii meeshaa hidhattanii namuu shaanxaa fi qopheeffatee gammadee namuu if qopheessee deema boqonnaa kanaaf. Silaa amma laalbee qanani silaa boqonnaan maaliif if qopheessuu kana barbaachifti boqonnaan? Wanni nama rakkisaa guddoon boqonnaa keessa hin jirtu, wanni hojjetan hin jirtu, wanni qananii. Akkasuma jabeenna le'eef if qopheessuu nama barbaachisa. Jabeennaaf if qopheessuu nama barbaachisa. Fakkeenyaaf qabsoo haa jennuume. Biyya teennaaf qabsaa'uu qabna, bilisaa'uu qabna. Gabrummaa fi cinqii fi hidhaaf rakkoo kana ofirraa kaasuu qabna jennee fakkeenyaaf kanaaf murteeffanne namni hangi tokko waan kanaaf nama qopheessuu qabna. Qophiin tun maal leenjii waan jedhamu kana asirraa fuutee nama kana naannoo moonan leenjii jiru geessite, naannoo biyyoolaa geessite, achirraa biyyi seensiftee, achirraa hidhachiiftee, leenjiftee, eegni qophaa'een booda waan hundaa barsiiftee garsiiftee hojiirra geetta. Leenjii kana keessatti namni kun waan deemuuf kana haalan itti amana, haalan jaalata, rakkoo isii keessa jirtu san duuba baadhatuudhaaf qophaawa jechuudha.
rakkoon ta dhawamuu taatu, ta beelamuu taatu, ta rakkatuu taatu, ta hidhamuu taatu, ta qabamuu taatu, ta ajjeeffamuu taatu. Wareega hagana guddaa kana hundaafuu qophaa'aa jechuu namni kun. Eegin akkas qophaa'ee waan baay'ee hojjechuu danda'a. Rakkoo ati qopheessiteef qofaa miti ta'ati ittiin himin hedduu inni ofirraa eegee keessa bahee dabaluu danda'a jechuudha. Yoo fakkeenyaaf namni waan tokko osoo qophaa'in itti seene takka waan qophaa'eef malee waan birootti seene ni miidhama. Mee fakkeenyaaf warra lamaan san wal haa dabarfannu. Ijoollee nama 10 isin milkooftanii boqonnaa deemtan jetteeni ittiin ji'a hagam dura qophaa'anii if qopheessanii gammadanii shaanxaa fi fudhatanii dirree xiyyaara dhaqanii biyya boqonnaa san deemuuf tormaan sadiif. Ijoollee 10 ta biroo ammallee tunis nama 10 haa jennu. 10 ta biroo waa'ee biyyaatti haasofte, waa'ee qabsoo qabdu haasofte, waa'ee gabrummaan qabdu haasofte, waan gabriin godhetti haasofte qabsoodhaaf ijaarte. Isaanis maal jedhan deemnee biyya keenyaaf qabsoofnee lubbuu teenyaaf waan qabnu hundaa wareegnaa jedhanii saniif qophaa'an. Maaliif qopheessan kun saniif qopheessan jechuudha. Kanaafuu lashii baay'ee isin barbaachisaa. Lashii baay'ee taphadhaa, galda'aa, karaatee seenaa, boksii seenaa, waan hedduu leenjii hedduu fudhadhaa jettaniini waggaa tokko leenjiirra turan. Leenjii bifarra turan. Qophaa'an jechuun afaan qalbiin qaamaan qophaa'an. Ijoollee tanaa bakka tokko isaan lamaan dirree xiyyaaraa dhufan. Tunis nama 10 boqonnaa niyyatanii deeman walquban qaban. Kunis nama 10 qabsoof deeman waggaa tokko qophaa'anii. Xayyaaraan kunis xayyaara addaa koree namni 10, tunis xayyaara nama 10 fuute, tunis nama 10 fuute. Garuu wanni argame dogoggorri karoorri imalaa ka kennameef xayyaara dirree lolaa deemtu sanii bakka bashannanatti kennameef. Xayyaara bakka bashannanaa deemtus bakka dirree lolatti kennameef. Dogoggoran haa jennu. Ijoollee bashannana deemtu kaan fidee dirree lolaa gubbaa geessee lafa diidaa xiqqoo takka laallatee achi gabbu'ee kunooti gaaraa seenaa jedhanii biraa baqate xayyaara. Yoo isaan jedhan kunoogaa waraanni xiqqaan tokko achi taa'ee eegu jira, waraana isin dhufa jedhaniini waraanni kun dhufee qeebalee ijoollee tan baqateeni yoo isaan xiqqoo baqatan diinni qaata dhufee bakka san weerare jalaa baqatanii ijoolleen kun waan kanaaf hin qophoofne bashannanaaf qophaa'ani. Rakkoo jirtu gartaafne hagam takka miidhamti ijoolleen tun beektu qiyaas malee miidhamti. Jiraachuu hin dandeettu xiqqollee baqaa halkan beelaa wanni nyaatan hin jirtu bakka irra rafan hin jirtu sodaa lolaa dhukkuba nama dhukkubsatee nama madaa'ee nama rakkooti wama nama rifachiisaa malee waan nama gammachiisaa tokko hin jiru. Isaan ammoo saniif hin qophoofne rakkoon tana. Isaan waan biraatiif qophaa'an. Ijoolleen tun biyya loltee bilisoomsuu dandeetti. Biyya bilisoomsuu dhiisii tafiitiifuu nagaa arbahuu hin dandeettu. Lubbuu ifiituu tiksuu hin dandeettu. Tafiitiifuu nagaan irraa deebi'uu hin dandeettu waan biraa dhiisi. Ijoolleen tuunoota duraan waggaa tokko lolaaf qophooftee waa hagam tolfattee if ijaartee waa hagam halkanii guyyaa gadoon mataa guuttee haaloo baana jettee kanaan ijaaramtee deemtu tun fidanii bahara gubbatti gandaqan. Lafa bashannanaa gaara koraan lafa taphatan waan taphatan meeshaa taphatanii wanni kun tokkolleen hin ta'uuf hin qophoofneef saniif. Bakka irraa eegaltuun beektu wanni tapha silaa waan nama dhibaatii miti garuu wanni tokkolleen hin taatuuf. Maal saniif hin qophoofnesi. Meeshaa sanii tokkollee hin qabdu. Wama tokko waan sanii mala tokkollee hin qabdu. Wanni bishaan gubbaa taphatan waan bishaanii tokkollee hin qabdu. Wanni gaara koranii haada gaaraatiif waan gaaraan koran tokkollee hin qabdu. Wama takka hin qophoofneef jechuu isiin tanaaf.
warri kun lachuu ni miidhama. Wanta jaba garta lachuu ni miidhama. Yoo ammoo duraan faallaa ta'uu baattee namuu bakka maluuf sanitti ergame hoo lachuu ni fayyadata. Ummata illee fayyada. Qophii jechuun hiikaa kana qabdi. Fuudhaaf namni tokko qophaa'uu qaba. Heerumaaf intalti takka qophaa'uu qabdi jechuudha. Qophiin hiikaa kana qabdi. Qophii jennee duuba bifa kamiin qopheessina mee? Waa sadii hin qopheessina. Qophii fuudhaa jecha sadii keessatti walitti qabnee gabaabsuu dandeenya. Tokkoffaa fuuni kun itti gaafatama beekii, itti gaafatama guddaa baadhatte beekii jennee tana mataa isaanii keessa buunee akka fuuni itti gaafatama dirqama guddaa tokko ta'e fahamsiisuudhaan ijaarra. Tokkoffaa. Lammata hoo fuuni wareegaa. Fuuni wareegama baay'ee si barbaachisaa leenjifna. Sadaffaa fuudha keessa waldhabbii guddoo jira. Waldhabbii guddoo tana akkamitti wajjin jiraadha, akkamitti keessaa nagayaan galaa sirreeffatuu qabda. Sanirratti leenjifna jechuudha. Sanirratti qopheessina jechuudha. Waa sadeen kanarratti haa ilmaan keenya qopheessinu. Bal'inaan irra deebinee haalaan nuti duraatiin jala qabne maal jennee fuuni itti gaafatamaa mas'uulummaa wahii jira. Itti gaafatama dirqama. Itti gaafatamaa wahissi koree beeki, waajiba si koree beeki, haqa guddaa si koree beeki fuudhuudhaan. Fuuni qananii mafirrumaa namni qanani'ee bashannanee taphatee waan fedhe godhatu miti. Itti gaafatama. Yoo dur bakka feete bultu amma bakka feete buluu hin dandeettu. Mana kee buluu qabda. Yoo dur yeroo feete galtu amma yeroo feete galuu hin dandeettu. Yeroo on galuu qabda. Baroota jaba garta. Yoo dur yeroo feete hirriibaa kaatu amma yeroo feete hirriibaa ka'uu hin dandeettu. Duratti raftee ifirraa sa'a 9tti hirriibaa kaata. Yoo hojiin kan kee gama guyyaa akka hojii deemtu taate yoo barumsaaf ganama ka ganamfatu hin ta'in keessatti intalti raftee ifirraa sa'a 9tti hirriibaa kaati. Salaatee hirriba deebiti. Yeroo isiin mana ruumii fi keessaa gabbaatu haati si'ii waan hundayyuu qopheessitee, mana bareechiftee, faxuura qopheessitee wanni martuu kararra jirti. Guyyaa heerumteerraa sun hin jirtu. Tokko yoo dhiirsan kee sa'a 7tti ka hojii deemu taate sa'a 5tti hirriibaa ka'uu si qabata. Sa'a 5tti hirriibaa kaate mana kana qopheessite, waan hundaa qopheessite, buna isaatiif faxara isaa qopheessite, waa hagam walirra keettee wanni hunduu karaa fi gubbaa jiraatu si barbaachisa. Itti gaafatamni kana ga'a. Dirqama qaban wanni qananii qofaa miti dirqama guddatti keessa jiru fuudha. Dirqama kana haa beeknu. Waa'ee dirqamaa kana keessatti rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam dubbatee kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi jedhe. Hundi keessanuu hujii Rabbi isinii kenne jedhe. Hujii isinii kenne sanirraa Rabbiin isin gaafatu jiraatanidha. Qormaata seentanii beekaa jechuudha. Ka qormaata isinirraa fuudhu ammoo eenyu? Rabbii guddaa. Kanaafuu qormaata Rabbii guddaa kanatti akka hin kufne ammaan irratti qophaa'aa jechuudha. Hundi keessanuu tiksaa jedhe tiksee. Hojjetaa jechuudha hojii qaba. Hujii waan itti kenne sanirraa Rabbiin guddaan gaafatu jiraata nama hundayyuu jedhe. Rabbiin guddaan waan si kenne sanirraa si gaafatu jiraataa beekedha rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Manarraa si gaafatanii, ilmarraa si gaafatanii, niitirraa si gaafatanii, rizqii isaaniitiif, hojii isaaniitiif, barumsa isaaniitiif, nyaata isaaniitiif, dhugaatii isaaniitiif, uffata isaaniitiif waan kana hundarraa si gaafata Rabbi. Kana hundayyuu akkamitti akka hin kufne qormaata Rabbii san akka hin kufne haa taanu jechuudha. Wanni namni osoo hin fuudhin takkaan heerumin dura yaadu takka fuuni qananii jaalala.
yoo jaalalti jiraatte wanni hunduu ifiin qajeeltiin isii miti. Jaalalti waan jabdu. Jaalala malee fuuni hin jabaata. Jiruu manaa deemuun jaalala malee ni jabaatti. Garuu jaalalti tun humna 35 utubaa 35 ka jiruun manaa irra dhaabatturraa takkaa beeki. Jaalalti takka 34 hafe. Yoo jaalala qabaatte wanni hunduu naa guutamte hin jedhini 35 keessaa takka argatte 34 taan walitti qabadhemu argadhemu mana kee keessa ni jirti moo hin jirtu irratti hojjetuun sirra jirti jechuudha. Yoo wanni 35tu wal gayuu baatte jaalala qofaa taate bakka dallansuun dhuftee jaalalti gabbuututti bakka lolli dhufee jaalalti gabbuututti walii kun mala addaan deemuu mala wal arrabsuun mala wal madeessuun mala waa hedduun mala jechuudha. Intalti yoo dhukkubsatte dhukkuba badaa jaalala qofaa yoo wanni taate jaalala achi dhumattee takkitti maan hiikee biraa deemuu mala. Isiinis akkasii wanni dhukkubsate yoo jaalala qofaa duraan taate wanni biraa ka dhoowwaa jaalala wajjiin kan jirre taate jaalalti dhumatte namtichaa dhukkubsate gattee biraa deemti. Yoo ammoo jaalala qofaa tahuu baatte wanni biraa hedduu wajjiin jiraatte hoo wal qabatanii waliif goggoganii wajjiin jiraatanii wajjiin rakkatanii wal dhaanatanii bifa saniin rakkatanii quufanii qanani'anii wajjiin jiraatan jechuudha. Jaalala qofaa miti duuba itti gaafatama wani. Itti gaafatamni sun ka rabbiin guddaan sirra kaa'e. Namuu hujii rabbiin guddaan isa gaafatu jira. Dhiiras rabbiin waa irra kaa'e, dubartis waa irra kaa'e qaba rabbiin. Dhiira fakkeenyaaf akka nyaachisuu, obaasuu, uffisuu, kiraa baasuu waan silaa barbaachisee mallaqa ta'e hunda guutuu. Isii ammoo waajib rabbiin guddaan irra kaa'e mana keessa tajaajilu, ilma quba qabaatu, dhirsa quba qabaatu, mana keessa tajaajilu. Tokko mana keessaa hojjetaa tokko ammoo alaa hojjetee fidha jechuudha. Walii yoo dabalaman wal jabeessiti jechuudha. Yoo tokko hujii fi dhiise ammoo bakka sanii dhumti. Yoo namtichi hujii dhiisee hojjechuu hin danda'u hojiin hin jabaatti jedhee mana galee mootummaa waan taa kennitu jedhee taa'ee mootummaa eeggate jiruun baddee beeki. Yoo intalti abboo dalagadhu malee hin ta'u wamaa tanteetuun dangeetu tanteetuma anis dalagatuu qaba ka jettu taate manni miidhamee beeki. Dalagatiin hin jenne ammoo beekata. Yoo irra walii galanii rakkoo manarra fiduu baatte tajaajila hujii isiin maltu ka haraaman tahin ka amantiin islaamaan didiniif ka barsiiftuu ta'u uumana yaalaa hojjetu hujii gara biraa ka halwa afoonni biraa keessa hin jirre hojjetuu ni dandeetti. Garuu yoo dhiirsi jiraate mallaqni inni hojjetuun kun ka mana gayu taate maal gootee rakkatti. Isin yeroo tokkoon baatti yeroo tokkoon deetti teettee ilma fi kana waa barsiifatte isillee zikrii rabbii goote quraana rabbii baratte ifirraa qananii ta'e bareechifte mana keessa teettee ifirraa mana kana bareechifte teettee hoo santuura gaarii jechuudha. Ta'uu baattee hunda dalagattus rakkoon hin jirtu. Garuu mas'uulummaa jiraa beekaa wanni kun dirqama jira. Dirqama san haa guuttannu itti gaafatama jira. Itti gaafatamni sun itti gaafatama rabbiin guddaan nu gaafatu. Rabbiin nurra kaa'etu nu gaafata. Rabbiin سورة النساء كيستي مال جدي الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. رب سبحانه وتعالى الرجال إرتي قوامون على النساء dubartii tajaajilan jedhe. Qawwaam jechuun nama tajaajilu afaan Arabatti. Nama kana quba qabaatu itti gaafatamni illee keessa jiru ammoo itti gaafatama asitti hojiin keessa jirtu. Namni tokkoon taa'a tokko isa kana tajaajila.
كتجاجل سنين قوام على فلان جدا أبلو تجاجل أبلو كنا كدميج أبلو كنا قبق أباتيج اتقافة مسافرتي ديرتكس قوام جدا ربي قوام ما كندو هجي هجت دايتشو قوام ما اتقافة ملي فرأت وجين قالوا اتقافة متاعني بلاشا منفرتني متي اتقافة منك يا ديم ميدي تدبين هجي هجتي هجي انفرأتي إسين فورا بافتي إسين سر رفتي إسين سرتي وففتي بريتفتي نياتفتي قوبستي نجاك نتفي واسلانا ما ياتشيسا هنديو وان بهيت هي منا كنا نفا هنديو أدوسي ولين ركن كسيم متافي بكوسين هنديو أتجيسته اتقافة ما تجاجلا بفكنا فرأتيجو قوامون الرب مداجل إسيتا اتقافة ما لك أباتا قرو تجاجلا وجه واسد دوبا اتقافتما توقفا بهي وانته مريو اتباسو يصير وما نيجي اتو هورينك ابدا باسو ابدا جريني اتقافتني كان كيتي بيك وان بهي ته من هنا كيسيا بشان هاتاتو الكتريك هاتاتو وان برا هاتاتو وان كرامنا هاتاتو وان سلامر باچسي منك هنا ملك ابر باچسون ديو باسو سرتي واجبا بيك يسرت واجبا لما سدفع تربية سنتي واجبة المكان كي كراجع ريت وديسون مدرسة جيستي مسجد جيستي إمارة جيستي لا تمرسيفتي أنا خير ريت تكستي كون واجبة كان كيتي أنت لو أنت نيتي أنت كراجع ري برسيفتي كراجع ريت جبيستي أما تربي برسيفتي كسين إبادة ربنا جبات تقولون واجبة كان كيتي واجبة كانوا أصول ittiseen neduro qophaa'uu fi qabna yoo kalee yeroo salaatte yeroo salaatuu baatte qofaan keessi gaafatee rabbiin maaliif salaatuu dhabde siin jedha yoo soomuu baatte rabbi maa soomuu dhabde siin jedha guyyaa fuuterraa ammoo rabbiin akkasiin jedhu maa soomuu dhabde niitiin danteetis maa soomuu dhabde siin jedha ما صوموا دبدي ما صلاتوا دبدي إلمي كان كهو ما صلاتوا دبي ربي سقافته قوام بانا تتركوا تقافة ما من كان بوتو ربي مداسك كنيجو من كان بوتو كرا غاري رتكسون دلك أما ربي مداسك ركايجو انت تسكسوا اتقافة ما قبتي اتقافة ما إرساء قبتي هكذا إرساء تكسيتي أجاج إرساء فرأتي إرسا غرموتاتي إرسا ولين دلنده إرسا كان كاركارتي وان نديتون بيرد عبادتي وان هندانو غرموته في اتقافة مسيتي أكسو من كنغا همتو هندراتي ستي من بريتشفتي جبيسيتي والكافتي أكمل لكم بريدو ووتي أموان همتو ربي مدان نجاري هندا من كان راتي سندر كمسيتي أكسو إلمان كان جبيسيتي نياجفتي ووفتي برسيفتي جبيسيتي أمانا جبيسيتي كراغانا جبيسيتي أبا وجين قدسون اتقافة ما إسئيتيجو قرسي لما فاء إيغا فوني كل اتقافة ما قداف كيساك أبا برني فوني وريغا مباجي برباجي ساريكا يو وريغا من أرقمين فوني غرون غيو انتلو انتلا هيرمتي المدلتي إيسو جنجيرات وغرت بيك با يوريك ما دبرستي بيك يروح قم تفتمتي يروح قم عرفمتي يروح قم دانمتي يروح قم ميدمتي يروح قم وان هكا سين لك عبد الرقواني وهقم كسلامنا كان إسي ديكسيسو أكم جروم مناتو إنديغ النقوتي رجباتي وريقم ببانا كانيجو وريقم كنتي إرسا إفي كان قبضتي إلما دلتي إلما إفي كان قدفتي شو وريقما ليرتي سكس وريقم قدانا ورباج سفوني نمتي دوران أصوم فودين دورا ملك أتكاتو كباسون دندين وما نمان كني نكرت هل كني ويا بهيتو موابتا قمنا وباباسا قمنا وابتا قمنا وباباسا قمنا وابتا دمرت يو أتلاتو ملك إيسا برتو ما نفر
wareegama nu martu yeroo hagam geettu baasee waan kanaaf yaaddee halkan hagam bakka silaa bal'amne biraachisuun daa'ifii dhaqee wanni kun hunduu wareegama. Wareegamni kun yoo jiraate malee jiruun manaa abadaa deemuu hin dandeettu beeki. Yookaan wareegamni gama lachuurraa jiraate isiinis if wareegde innis if wareegee dubbiin bareeddee deemu. Yookaan ammoo jara lamaan keessaa tokkoof wareegee tokko wareegne hin taphatu. Inni rankaani yoo marhammaatti ni ka umar rankaani isiin ammoo wareega kee jirti. Yookaan faallaa. Fuuni wareegama yeroo garii fedhii tanteetirraa gabbuuta wareegamuudhaaf. Jaabir ibn Abdillahi radiyallahu anhu abbaan isaa karaa rabbii keessatti shahiida ta'e. Inni karaa rabbii keessatti duunaan dubra obboloowwanii hedduu dhiisee biraa du'e jaarsi. Mucaan dhiiraa isuma qofa. Haati dubra tanaan jirtu. Jaabir amma ijoollee dubraa tan akkamii guddisuu danda'a? Itti jabaate dubbii. Waan murteeffate aboo fuudhee intala dubra tana na wajjin guddiftu ta akkanaa tana fuudhe jedhe. Jennaan inni nama dardaraati. Yoo intala dargaggeetti intala shamarran dhaqee fuudhe hariyaa dubra kanaa taatii guddisuu hin dandeettu. Yoos maal godhe intala isarra guddoota dhiirsa hin qabne. Tagannaan isarra guddoo ta dubra tana haadha taatee fi guddisuu dandeettu. Ta akkanaa tana dhaqee fuudhe. Guyyaa kaan isa ka bareedu maasha Allah ka ifu arge Rasuulli alayhi salaatu wasallam. Maal Jaabir maaltu argame jennaan bar Rasuula Rabbii ni fuudhe jedheen. Akkam fuute jennaan intala akkanaa ta'e ijoollee qabdu akkanaa fuudhe maal jennaan. Abbootii nama dargaggeessaati intala sila heerumin maa fuudhuu dhabdee jedheen Rasuulli alayhi salaatu wasallam tasiin taphattu. Jennaan bar Rasuula Rabbii alayhi salaatu wasallam dhugaa dubbiin sila akkasuma lubbuun tii tapha keessan feetii garuu wareega baase jedhe. Wareegni baase maal obboloowwan kiyya ka dubraa ka Rabbiin abbaa isaanii irraa fudhate. Obboloowwan kiyya saniif fedhii tiyya guddoo san wareegee nama isaanii ta'u nama naa ta'u qofaa otoo hin ta'in ka isaanii ta'u barbaadadhee san fuudhe jedhee. Wareega guddaa. Kanaafuu ilmaan keenya waan jennu nama fuudha barbaadu nama heeruma barbaadu waan jennu fuudha kana keessa wareegama guddaa jira. Wareegama kanaaf qophaa'uu qabdan. Yoo dhuga'aan fuuni keenya bakka nu haa ga'uu barbaadan wareegama guddaa dabarsuu barbaad qabdanii beekaa. Wareegamni kun egaa gama hedduun dhufa. Wareegama guddaa dabarsuu qabda fuudha gaarii dheeraa tokko argatuuf. Gorsi sadaffa'aa kan wal gorsinu wal dhabbii. Wal dhabbiin dhiirsaaf niitii gidduu jirtu eebii miti, salphinnaa miti, rakkoo miti, dhukkubaa miti, fayyaa. Fayyaa. Wal dhabbiin nu baannu kun wal dhabbii yaanni wal dhabu'uu, agartaa wal dhabu'uu, fedhii wal dhabu'uuti. Wal dhabbiin kun rakkoo jiraa nu agarsiiftu. Wal dhabbii malee waan ta'an wal dhabbiin jiraatuun barbaachisa. Wal dhabbiin gabbinna fiddi waan gabbifti malee waan laaffiftu waan balleessitu waa tolchiti malee. Wal dhabbiin waa tolchiti malee waan balleessitu. Kanaafuu waan barbaachisa gurbaa hundaanuu waan jennu niitiin tanteessii miti nama biraati. Nama biraa kan dhalate mana biratti guddate isii ta waggaa hagana geette dhaqxee fuute. Isiinis gurbaan kun nama haadha abbaan dhalanii ganda fi keessa guddate gara biraa guddate isa ka waggaa 20-30 ga'e dhufee si fuudhe. Maal nu barbaachisare isin lachuu nama kana akkuma inni jirutti qeebalii fudhadhu. Bakka jirtu nama taana. Nama kana jirjiiree akka ani fi fedhu godha hin jedhini akkuma inni jiru sanitti fudhadhu nama kana. Wanni jabtuun waa balleessa hagana. Nama kana jirjiiree akka fi fedhe jirjiiree fudhadhamoo akkuma inni jiru sanitti fudhadha amma dubbiin. Akkuma inni jiru sanitti fudhadhu. Namni lama ka dhibbarraa dhibba waan hunda keessatti walii galu hin jiru. Addunyaa gubbaa jiru beeku waan akkasii. Yoo dhibbarraa dhibba yaanni isaanii, fedhiin isaanii, dubbiin isaanii,
hirriibni isaanii wanni hunduu dhibbarraa dhibba walii galee namni kun nama lamaa miti beekiyos nama tokko farqiin dhabamte wanni isaan lamaan gargar baasaan jirtu jechuudha jiraatu qabde immoo isaan kun nama lama ta'uuf wanni nama lamaan kana gargar nuu baasa dubbii keessatti yaada keessatti agartaa keessatti fedhii keessatti argamuu qabdi yookaan nama lamaa miti nama tokko kana dhumaruu qabda ati wanni guddoo gootumaa lama harka dhibbarraa hagam naaf niitiin tiyye walii gallaa dubbiin harka dhibbarraa hagam harka dhibbarraa 80 walii galtan waan guddoo maasha Allah dhibbarraa 70 walii galtan maasha Allah dhibbarraa 60 walii galtanis maasha Allah ati amma dhibbarraa 70 kana kaayadhu akkamit irratti ijaaraa yaalii godhi wanti gootumaan akkamit haga hafe itti dabalaa dubbiinamu dhibbarraa 70 kana fudhadhee alhamdulillah 30 narraa hafe kana akkamit irratti hojjedha akka ammallee diqqeessee gamana heddummeessu ooftee 80 ga'uu qabda 90 ga'uu qabda 95 ga'uu qabda dhibbarraa dhibban taatu ammoo wali kaleessuu qabda kanaafuu wal dhabbii jirtu kana akka balatte akka laalle laaffifnee akka laafatti laalle karaa laafa anaa hiiknu wanni kuwa mana hunda keessa argamaa haa beeknu wal dhabbiin siif niiteen jidduu amma argamtituun waan baddu'uu miti waan guddu'uu miti waan bakka hunda argama waan mana hunda keessa jiraati akkami waa faanaan nabbahee waan rakkoon nabbahee waan ummata bira jirretti nu qabatee akka jettee mataaf hin dhukkubsine badii garii yoo nazaraan guddaa laalte atummaan kaayattee guddatuu mala yoo ammoo waan xiqqoo laalte xiqqaatu mala ila xiqqoo laali xiqqeessi rakkoo xiqqeessi malee guddisinati kanaafuu wal dhabbii dhiirsaaf niitii jidduu jirtu rabbiin guddaan nurraa haa xiqqeessu waliigaltee isaan jidduu jirtu rabbiin guddaan nu haa gabbisu jidduu teenya rabbiin nagaa gaarii haa kaayu waliigaltee gaarii haa kaayu afaan keenya rabbii walitti haa galchu yaada keenya rabbii walitti haa galchu fedhii keenya rabbii walitti haa galchu karaa rabbii irratti rabbiin guddaan nu kaayee hunda keenya gara rabbii irratti waliin nu galchee jannatu firdoosi keessa waliin nu haa qabu barumsa keenya ka afuraffaa asitti xumurannee haga barumsa shanaffaa keessa wal geennu wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh ناني نملك السي دنيا ديني ركوبا لو والقافة إيافة قم توماني رحمة ما كيسناني نملك السي دنيا ديني ولي قال دلو تفكي توني رحمة ما كيسناني نملك السي دنيا ديني بريكم كان ولي في عنو ولين يانو قم توماني رحمة ما كان كيديني نملك هسي دنيا ديني يا ربنا سكرنا قمتشو بي لماني رحمة ما كيسناني نملك هسي دنيا ديني درتكم ما دوني قوة إسلام جبسي قلبي أمة قري ونرد عن فقسي جد أمة إسلام هدوين جري كاسي